hedduutu amane jennee kan baay'ilama rasuulaaf seene isaan keessaa akka adda dureetti eenyu kaafne akka adda dureetti eenyu fi eenyuun kaafne maqaa isaanii ayyaa Mus'ab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذي علم عباس يعني في أبو بكر الصديق من ربي الله أعلم. ما شاء الله عليك بارك الله فيك بارك الله فيك. أبو بكر الصديق في علم إنه جد علم عباس سفيان. نعم علم عباس سفيان كسمة سريدة. علم عباس سفيان يجو معاوية بن أبي سفيان سافي أبا بكر الصديق أبو قحافة كان جلنين جرى كانت إسلام ماك أباتان الدري الآن كان كاسني بركنا كيس سامي بسان قفامت الدولة كيسا وأهمهم جنة كاسني ملء. بارك الله فيك وبليتي كينا كاسم وبليتي كينا ناني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أموال النبي سفيان بارك الله فيك وبليتي كينا ناني. نعم رسولي dubartoota immoo baay'ilama irraa fuudhan jenne akkamitti irraa fuudhan baay'ilama irraa dubartoota kana irraa harkaan cabbaxu moo maal biraa itti irraa fuudhantu jira ammas maal irratti baay'ilama seensisan hayyee abumaa heer يوضاك في نسيمان سلام منو جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jirtu nagummaa naa dhufu bagana gaan dhuftani ka isinillee jettanii bagana gaan dhedde inuma geessiftu hundarraayyuu numa bakka buutu jenneetuma gaa komeediisne maashaallah dubartoota akka isaanitti waadaa fuudhanii ishaaraa godhaniitu waadaarraa fuudhan jenne. بارك الله فيك وزادك الله علما وفهما. هاي ما ردت وادا سنسن wanti irratti waadaa galan tokkoffaa irratti akka rabbitti ishaarraqne lammaffaa irratti akka ilmoo of inni bira rakkoon inni bira immoo akka dubbii dhalaa gidduu waliin oofne akka ergamaadhaan bulanii fi abbas ammas immoo akka zinaa hin hojjenne kanarratti waan akkanaa irratti waadaa galchan. بارك الله فيك وبليسكين قد وافقت الصواب والجواب. بارك الله فيك وزادك الله علما وفهما. آية طوله achi boodaan immoo Bilaal Ka'baa ol bahee Ka'baa gubbatti azaanii jennee taabota rasuulli diigaa jedhanii ergan taabota kan fa'ame taabota kan fa'a kan isaa sanama kam maqaa isaa taabota sadi maqaa dhoofnee turre abbaa rasuulli itti erganillee maqaa dhoofnee turre biyya inni jirullee maqaa dhoofnee turre gaafii duraanii warri deebistan naanii fi ruuzaan بارك الله فيكما. نعم تولي أم مصعب نقاط أبوتا كان نكاسة أم مصعب نرتامي إنه أيوة إذا ما تركوا باسمي ما جيتشو ما كوا في ديفيد أم مصعب إيفنا ما استاذك قالت إن برج رازم جده إيه نما كررت البياض أنا جتني كابا لا إذا ربّت لبر تابوت رسول أجاب سادي أني أجل سد ما أساني لو فلت لكليس أنفع غزة تكفى غزة تكو زواي سواع لما
maqaan isaatu nuti beektaa sababa. بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله دي مستجر الرواتك تبني ما نحن هاي أبو ماهر وريكومنتي كنا كما أجايبا جفاتي جنما آية Uzza kanatti ustaazi Khalid ibn Walid ergame manaatitti immoo Amr ibn al-As lama isatti ergame sanama sadaffaa zamanas sadaffaatti immoo Sa'ad ibn Zayd ergame caccabsanii jenni. بارك الله فيك وزادك الله علما وفهما نعم أكسم بلي وانكن ناني في روزانا كلمة فتاة عندي بزن كومنتي ده أبا سيدي جي بتنسى وجه كان جلك أبا عزة أكديجو إرجان عزة كان خالد الترجان جنة كان مو سواء كن أمر بن العاص هذا كيسنا مجبا إساتو ديجي جنة كان مو مناتي مو سعد بن زيدي تركن جني رسول عليه الصلاة والسلام إساتو ديجي لفاسي بلس رب الفاسي بلس هاي نعم غزوة حنين دولة حنيني أما دبنا باي إني مسلموتا قافة دولة حنيني دولة نينا وميكا بذاتاتشو سنتنا مسلموتا قافة حنيني ديما باي إني ساني أبوليس كين كبيك اللينك آتا قومنتي لوكي خاسي دي بساجر بارك الله فيك أبوليس كين هاي إنه مهدين كبيكي شفقان سكا بيجرا كبيكي Shabakan ka pero ustazi, charangan ko tayo baka. Gapa sana tawalin dulan. كبيكي دي بدر Shabakan ustaz ndaga mo. ما شبكة تولي akkasi kan gaafa sana gaafa fatii makkaa rasulaa wajjin duulan nama kuma kudhan jennee jarri sun akkuma sanaan achi deebi'anii gara Huneenitti achirraa nama addisii amane kuma lama qabu kuma kudha lama mushrikootarraa nama Qurayshotarraa nama 80 jira kuma kudha lamaaf 80 jennee kan itti duulan asoomaan immoo baay'ina mushrikoota baay'ina gaafa sana kaafiroota Huneenii nutti ma nageenya. بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله عليك زادك الله علما وفهما بريسكين كيبيكي يبقى كان كده لغانجر يبقى كان كده يسو تنجر ودبتا جراتك دبتا جراتك سرف بارك الله فيك مسلمون نقافة كان نمني دولا بليتي تينان ناني أكسم اللي روزا بارك الله فيكم أجايب ربي تجايب دي هجر أنجلكم إنما دي بسن رب الراها جالتون يقسم بوليس كينا محي الدين باين نساني نما كوما كدلما أجايب ربي باين نساني نما كوما كدلما جان تكا مسلمين نما كوما كدلما اللولي تكاهل لله الحمد لله رب العالمين أقرمون كين بايته نما صدات متأجن ما يو وان براحة صوت اللي مسلمون سينوني تعبين سرين جو بالكباتي مسلمون من يدمنين صاباني ساني كان ولسكين كيبيكي كومنتين دي بسجر تبارك الله فيك جزاك الله خيرا أحسن الجزاء بارك الله فيك جنة جرا نعم بإني مشركوتا قافساني بأي كتابا دبتنجرو كتابة كتبكو دبتا وعلى كل كتاب تكتبو دبسون كما قرآن لما جداني كان كافر اللي قافسن بإني ساني كما قرآن لما جداني
ijoollee fi dubartii maal yaasanii dhufan san ittiin herregamu kaa ijoollee dubartiillee yaasanii dhufan jenni. Ijoollee dubartiillee waan tokko nan bifne tilka ganiimatul muslimiina gadan inshaa Allah rasuulli gaafa jedhan sababaan isaan yaasanii fidanii fi namni marti nuuqeef qabeenya ofirraa haalaluu jedhanii duuba fidanii kaayan jenne baay'een isaanii 12,000 illee warri jedhanii jiran waalaa kulliin baay'ee waan gilsii ta'ee kitaaba seenaa beekamaa irratti barraa'een qabu kitaaba tokko kaasa. Na'am hayyee muslimtoonni gaafa san baay'ee miidhaman jennee dubbannee turre namni gaafa san rasuula biratti hafe kan adda dureedhaan maqaa nu kaasne irra hedduun namaa ni baqatee jennee dhiyeesse gaafsan sahabaan akkuma jennu irra hedduun isaanii dhiyeessan 10,000 kun namni rasuula biratti hafe akka adda dureetti nama meeqa eenyuun fakkaafne maqaa isaanii eenyu faana namni rasuula biratti hafe jennee nuti maqaa isaanii kaafnu Musaab Musaabin shabakaan irraa banutti nyaatti fakkaata. Hayyee Maahir. Namni gaafa sana biratti hafe akkamata duree ta'ee namni kan dubbatame tokkoffaa Abubakar Siddiq, Umarii fi Aliyyiidha. Abbiraa isaanii Abbaasii fi Abu Sufyaanii jennee asumaan immoo gaaffiin qabu ustaazii kan rabbiin إذا عجبتكم كثرتكم كان جدين ورا كافرات مو ورا مسلماتين جدين مو مسلماتي مالي ورا كافرات ما يتاسع من الناس من جو ورا مسلماتي أكاسي مسلم تدرب بدأت ترى مسلمون تقولوا لن نغلب اليوم من قلة أتكلم برموتي وتذكر إنجي فتمودا yoo injifatamni hoo biraati malee gurmuu keenya xiqqeennaaf injifatamnuudhaan fashaqqa dhaalika ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jechi jaraa kun akkaan rasuula irratti jabaatee jedhan itti cimee rasuula akkamitti akkana jetti badii sahabaa wayii injifannoon sababa jara kanaatiif injifannoon nutti argamaa jedhanii cinqaman jedhan rasuulli gaafsan لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت بوردتين بل إنه مسيح الجين دتين تلبت بما رحبت يجمع رحبها بل إنه مسيح الجين تلبت سحابات الجين قال لي بأني ولا لنا ما علي كون جرس كون قلنا فيكا أككنت أنك بودا نمني قافا إنيان قافا جدي نرجع نرقص في الدين يرون نو إنه إقافا جدان دو إنما قد قافا سن أكسي كنا في قافا سن يروج القباتي رسولة الدعاء كده تملي رسول اللي قافا سن تكا أبدوب يندي من أبدوب ما هم علم أبيرا ساني أبو سفيان يكون أبو سفيان المحارس كون أبو سفيان سخرين الحرب يكون غرغرا بيك سرت تدار كون المبيرا رسولاتي كون قريش مملي وان رسولا ولت داتونيتي قال رسولا قبا أباسي فانو قبا فانو بكتجي تنزان فانو لبيتنيمي نمني قديم فانو يوبيكا أباس أبيرا رسول عليه الصلاة والسلام فانو قبان علمي أبيرا ساني كون أبو سفيان كون إمو نقطو قبا نقطو لبيتنيمي نقطو فان كيسات تقلشنسان يسيك أبي هركسا أكا رسول الدين دينة تشنقلوك ليه رسول ليرو كان أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أكنا جعلوا لنا عليه الصلاة والسلام بودمو رسول عليه الصلاة والسلام أباسي للبي أنا أباس للبي ولتك من جنة جران شرط ترتيب جاه حتى تسيرنا روزان غافي قدنا فكذا نم تبجل أبوا غافي قبضتني بسرعة أبو سفيان بارك الله فيك روزا نم تبجل أبوا أكوري استاذ أنا قافت يموا أبينا رسول أباس برامي كفا أسلمي كنا ناتوكا أبينا رسول كم يسلا أبينا رسول كم يتقامت أباسين أباس أسلمي ولا درامتي إني إجران درامو إنما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كبابو غافي أبدا
Ustaaf gaafiin qaba. Barumsa keenya kaleessaa keessatti fakkeenyaaf bakka Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam daawwaa uummatatti godhan irratti waan sadii caqaftanii turtanii waan sadeen san keessaa tokko duraanuu hin beekaa. Rabbiillee nama asirreessu abumaal bakka keessanitti deebi'a. Isaan keessaa fakkeenyaaf dubartoonni kophaa bahuun akka hin eeyyamamne Rabbiin inshallah warra dallaa diigee dafee ijaaruun haa godhu. Kanaasumatti nara darbaa inni lammaffaanii salaata asriitii fi salaata subii booda salaanni hin jiru jettani. Fakkeenyaaf salaata du'aan salaatamaan jiru subiidhaan booda. Subiidhaan booda sa'aatii qaba. Sa'aatii aduun xiqqashuu asiin ol baatu kana sa'aatii xiqqoo aduun asiin mul'attu kana yeroo sana hin salaatamuu jedhan. Maaliifi sheeyxaanatu gaafa aduu san jala taa'ee ilaa akka itti naa sujuudaa jiru jedhee itti gammadaa jedhan gabroota Rabbii kanatti. Akka waan ati isaa sujuudaa jirtuutti naa sujuudaa jiraa jedhee gammadadhan. Akkasuma sa'aatii asraa boodallee akkasuma jedhan. Asraa boodallee sa'aatii aduun asiin galuudhaaf akkas dhiyaattu san yeroo sanitti salaatuun hin ta'u. Hin dhorgama. Yaani salaata kamuu yoo fakkeenyaaf istikaaraa ta'e waan fedhe yoo ta'e salaatuu dhumti hin jiru jechuudha sa'aatii sana booda. Waan tokko salaatuun hin ta'u yeroo san. Yeroo sanitti yeroo dhoggamaa sanitti waan tokko salaatuun hin ta'u. Waa hundaa salaatu hunda anaa salaataa jira jedhadha. Kuni Rabbitu hojii Rabbiitiif waan ta'eefi eeguun barbaachisaadha. Yeroo sanitti waa tokko. Waajibuma ammoo fakkeenyaaf nuti warri kushinaa arabaa keessa hojjennu tarii utuu waamamnuutu asii fachi fiignu yookaan dagannee yookaan mashgula taanee sa'aatii darbaa salaatuu dandeenya. Inni akkamree? Sa'aatiin sun sirra ga'ee jiraannaan laa tusalli ayya salaati. Salaati tokkoon salaattu. Sa'aatiin sun sirra ga'ee jiraannaan achi dabarsuu qabda yookaan achi dabarsitee salaatuu qabda malee sa'aatii san irratti yeroo wanni sa'aatiin dhorgamu sun seenee jennaan hin hayyamamu. Ayya ammas laa siyaamaa fil ihdil hadaa jettani. Yani soomuun hin danda'amu guyyaa ihdil hadaa jettani. Fakkeenyaaf guyyaa ihdil hadaa iida lamaaniitu akkasuma. Iida lamaan guyyaa uummanni iidaan oolu san soomuun hin jiru. Iida ramadaanaas laa dhugaadha inni soomuu. Iida lahadaa immoo akka fakkeenyaatti hanga salaan iidii salaatamutti ni soomamaa kun sahii moo da'iifa? Soomaa miti kun imsaaka jedhama. Haga Rasuulatu alayhi salaatu wasalaam tiruu isaanii irratti furan jedhanii kun imsaaka jedhama malee sooman jedhamu. Sooma wanni jedhamu fajru saadiqii irraa qabee hanga aduun seentutti waan soomamutu sooma jedhama malee kun immoo imsaaka uf qabuu jedhama malee sooman jedhamu. Maqaa soomaan qaba. Sooma qaban jedhan. Imsaaka yookiin uf qabiinsa wayii qaba jedhan malee sooman jedhamu. Imsaakni soomni haddii qaba. Mantaa fi